Yo, ashama harka funuun digazanu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota murtii entertainment akkam jirra jirtu fina jirra hundaafu sagantaa haariyaan qabadhee sun dhufe sagantaan haariyaan kunis madaalliidha aartiin oromoo bira kuttee addunyaa fayidaa jirti yuutuubariin garagara gaanaa shugaandiis hindii faranjiidhaa fi habashoota hundaa wajjisiiftee reakshinii irra goosisanii akka namni biraatu viyuusii jala laallatu godhachiisaa jirti akkasuma yuutuubarii oromootis hedduu reaksii irra godhaa jiranii aartiin oromootis akka duraan baramee haala hedduu ispiidii dheeraadhaan deemaa jirti hundaafuu gaa top 5 sirboota afaan oromoo keessaa 5 jechuudha kan ittiin kwaalitiidhaa fi viyuusii fi waa hundaa'u baatii lamaan kana viyuusii guddaa argatee fi haalli itti dalagames nama ajaa'ibsiisu shaniin qabadhaa lakkoofsa 5 irraa hin eegalee jechuudha 5 irraa eegalee hanga lakkoofsa takka ittiin dhufa gaa sagantaan teenyatu moromtuutti nu wajjin turaa isin jaa galatooma. Lokasi shanaffaa jechuudha sirbaan maantanii akka kaleessa modeegedda Jorji ABBU baasee jechuudha tokkoffaa ilaalmee hallummaa inni itti seenu jechuudha waaw slow motionii bareedaadha waaw haalli itti waraabame jechuudha diroonii fayyadamanii fakkaatu dubarra jiraate viidiyoon ati fayyadamee haala bareedaadhaan godhame jechuudha shanaffaa ta'uudhaan inni malaa jechuudha gaadheeraa gosa dhufe Jorji ABBU akkuma beekamu gaa sirba ajaa'ibaatiin dhufuu ture moo kana faada dalagaa Murti kenarraa hundallee gadaa ittiin bullaa sirrii gadaa duruuti baranneetiin qabanneetiin naalee irra nibennaa baranne bundaanii hangaarra garuu arraan tana akkasan olii jechuudha kan hedduu nama hawwatu kuwaalitii ajaa'ibaatiin hojjetamuun dhufee jechuudha lakkoofsa shanaffaati afuraffaa fi isaa FURII jechuudha viidiyoo baay'ee ajaa'ibaati jechuudha innis akkasuma waggaa dheeraa booda arraan tana dhufee jarri ture dhufu uumama ajaa'ibaatiin dhufa jechuudha lakkoofsa afuraffaati innis sirbasaa kana keessaas wanni hedduutas nama jiru bakka lookeeshinii isaan filatan hedduu nama bareedaa jechuudha yeroo bareedaadhaa fi qilleensa bareedaa irratti hojjetanii jechuudha yaa qondaala hooje good job FAYYISA qondaala ammallee qondaala maaliif ergaa guddoos ni qaba jechuudha sirbi kun hedduu bareedaadha jechuudha afuraffaan FAYYISA FURII fudhate jechuudha hundaafuu sadaffaa eenyu fudhata mee eenyu akka yaada keessanitti kommentii irra barreessaa mee akka lakkoofsa ganaan mala jettanii nama yaaddan lakkoofsa kommentii irratti barreessuun dagatinaa jechuudha sadaffaan ANDU'ALAM GOSA sirba darbee ilaallaa jiru sirba kana jechuudha vision barana jabaata jiran danda'amna wow loko aartiin oromoo as ga'ee jira jechuudha hedduu tasuma jira kuwaalitiin itti waraabame haalli fakkeenyaaf guura gadanis slow motioniin keessa seenuu editiis akka ajaa'iba godhama kalarri waan biraa fakkaataa hin danda'amne waaw hedduu nama gammachiistan jechuudha akkasii sirboota afaan oromoo gosti hundinuu reaaktiirra nu godhuun waan hedduu nama gammachiisu jechuudha viyuus illee miliyoona lamaan laalee akkana jechuudha hedduudas nama ja'a waaw hedduun irraa hin gammadee jira akkasii waaw by the way ANDU'ALAM sadaffaa seenee jira jechuudha wow akkasii jechuudha sadaffaa qabee ANDU'ALAM GOSAati kan lammaffaa bahee eenyu jechuudha kan lammaffaa waliin ilaalle Mergitu WORKINEH waaw Mergitu WORKINEHti sirba obomboleetti jiru inni keessatti beektan copyright illee ni qaba garuu
mara kongo operating city sirba kana jechuudha now hum record si waraabe Oromo natti fakkaatu garuu bareedaadha sirba arti Oromo jechuudha wow alitti karaa godhames la kana idolo volos yo singita unitti legeef wow ala kana jechuudha arti Oromo chikee jira sirbi kun kalarrisa light kana zakatti fayyadaman jechuudha low light da fayyadaman wow duudas nama jaa jechuudha videoon kun itti yaadameti itti yeroo fudhatame jechuudha haalli ammas line story da qaba story kana haalli itti irratti hojjetan wow by the way sirbi kun lammaffaa seenee jira jechuudha tokkoffaan eenyu laata meeqa sammuu keessanitti eenyu gaafiin qabu kun tokkoffaan GELANA GAROMSA akasi look wal agarra wow akasi sirbi GELANA GAROMSA tokkoffaa jechuudha inni tokkoffaa sirbi kun daqiiqaa 7 hojjetame jechuudha akkasumas sirbi GELANA GAROMSA wanni tokkoffaa itti argate maali channel hariyat channel mata daraka lakifame aga ma video sedi qofa jira bero ma bitti mitaka akuma gartan kana yoro tanan baname aka view guddaa arga jechuun another level jedhama ranjina kazitti misa yonda sarra deebes gaatun kolfina kanyaaf sirba ka filmi da ka diraamatti hojjetamu sirba duuti yalan kalarri rahayen yadlo videonis namatti yaadu do barbaachisa deeqa torba sirba jechuuchu waan duu namatti ulfaatu jechuudha akkasuma wajjin view ni arkates duu mata kubbi nama itti ta'e jechuudha mata kubbi dandam wow ani fu like insas kuma dibba 100k GELANA GAROMSA torban tokko keessatti miliyoonii 2 laalee jechuudha wow tokkoffaa beechuu GELANA GAROMSA tokkoffaadhaan jee akka keessanitti meesinis commenti indagatinadha nyaatu turree bubbullee dhufna fadhufnes numas maddaadha gaafatu turrees nu barbaadaadha silaas na barbaadan silaa na barbaadan duruun dhufe ture akkasii subscribe ila sadummeessa like share comment yadarra kan daddaadha yoo videoon kun isin gammachiise yaa comment jedhannaa barreessa yoo isin gammachiisin nu gammachiifne nu bohaarsine jaati comment jedha barreessa jechuudha akkasii sirboonni fi aatiin Oromoo achi ga'ee jira jechuudha kana olii yaannaa jechuudha malleedha hedduu galatoomaa galanni guddaan uummata Oromootiif haa ta'u jechuudha Vision Entertainment jabaadhu